Garagaba Roobettis gorreer. Tirpate mekotu bishe, harra bishe tirpate mekotu bishe. Wana garra ayamti tikotu warra, ijan te yo aki ulmane garra. Amma bishenge te ho, bishenge te ho, amma bishenge te ho, bishenge te ho. Patu ko tu kang atir ko bete ko te ba ko ta halun tu illo puraje tamiri gasi mura illo puraje tamiri gasi mura ek mansura ko tu si bita ka mura akka kananti ta tu Komiiwwan bu'uuraalee misoomaa dhabuun uummanni kaasuuf faanni keenya gara bulchiinsa magaalaa Roobeetti maluun itti aanaa kantiibaa bulchiinsa magaalaa Roobee obbo Badhaasaa Reebaa arganne dubbisneerra. Isaanis akkas jedhu. Rakkoonni bishaan dhugaatii magaalaa Roobee keessa ni jira. Baddaa taatee biyya bishaan bal'inaatiin argamuu danda'udha. Garuu bishaan kanaan dura bahee jiru sun akkuma jedhame yeroo dheeraatiif ummata lakkoofsa baay'ee xiqqaa ta'eetiif yeroo sana kan bahe innumti bahe sun iyyuu immoo dhugaatiidhaaf kan hin mijoofne kan soogidda qabu akkaataa ogummaatiinis ilaalamee rakkoo baay'ee kan qabu ta'uun isaa ni beekama. Rakkoo jiru kana furuudhaaf immoo yeroo ammaa kanatti haaromsaatiin asitti jechuudha hanga danda'amaa ta'etti toora qarshii miliyoona 10 kan ta'u piroojeektii Qaasoo Sheekmar Raatii kan ka'ee magaalaa Roobee dhufu piroojeektiin kun hojjetamee xumuramee yeroo ammaa kana yaaliitiifis